Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu qophii faana gotaa torbaniin kan isin biraan geenyu amma qabannee dhiyaanneerra. Kallattii baha Oromiyaatti yaadaan isin imalchiifnee seenaa gotaa tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Hanga xumuraatti nu faana tura. Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Nama aartiif uumamee fi sagaleen isaa kiilolee keessaa fi alaan miidhagaa fi qaroo sabaati. Gumaachii fi bu'aan isaa tilmaama kan hin qabne ayyuu fi ogeessa. Nama dandeettiin isaa adda ta'e kan yoo gitaara isaa kaasu qixxee namaa haasofsiisudha. Ogeessaa fi kennaa gaariitiin nama uumame. Namooti naannoo dhaloota isaa jaalala isaaf qabaniif bakka inni jiru iyyafatanii deemanii bira ooluun qalbii isaanii gammachiisu. Daa'imman lafaa ka'oo akka isaan ta'a jechuun kan himatan hawwii aartii fi muuziqaa nama haalaan facaasee fi guddina aartii Oromoof dhamaatii guddaa dhama'edha. Kan taphni gitaara isaa yoo dhaggeeffatamu gurratti nama mi'aawu, sagalee isaan wal simsiisee yoo weellisu ammoo miira namaa kakaasuu fi nama hawwatu aartistiidha. Naannoo dhaloota isaatti hiriyoota isaa walitti qabatee shaggooyyee sirbaa nama guddatee fi tattabataa namaati. Miidhagaa fi sona qabeessa namni isa jaallatu kan yoo haasa'u haasaan isaa hin quufamne. Qoosaa fi taphaan nama beekamu goofareesaa filatee gitaara isaa qabatee marxoo isaa marxifachuun waltajjiitti ba'ee sagalee isaa kiilolee sanaan yoo weellisu xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi shamarri jaarsaaf jaartiin utuu nafin ija keessa isa ilaaluuf wal dhiibu. Walaloo tokko yeedaloon sirbee amma inni ba'oo lammaffaatti ce'utti kan nama ariifachiisu aartistii jaalalaati. Bara naannoo Harargeetti sabni Adareef Somaaleen hawwisoo banatanii afaan isaaniin weellisan. Oromoonis akka afaan isaan weellisee aadaa isaa, duudhaa fi seenaa isaa hin dagaagfanne eenyutu dhorke jedhee nama xiiqiin onnatee ka'ee walaloo fi yeedaloo ofii isaan hojjetatee qindeeffatee hawwisoo keessatti sirba afaan Oromoo toora kan isaanii hiriirse. Bara 1997 hawwisoo beekamaa magaalaa Harar jiru kan maqaa Go'oo Misraaq jedhamutti miindeeffamee afaan Oromoon weellisuu jalqabe. Dandeettii isaas daran fooyyeffate. Hawwisoo sana keessa waggoota muraasa erga hojjeteen booda gara biyya Somaaleelaandiitti ce'e. Somaaleelaandii waggoota murtaa'e erga jiraateen booda lakki biyya abbaa koo naaf wayya jechuun gara biyya abbaa isaatti as deebi'e. Waraana bilisummaa Oromootti dabalamee warra hawwisoo qabsoo bilisummaa hundeesse keessaa tokko ta'uun hojii guddaa hojjete. Meeshaa waraanaa, kilaashii fi gitaara isaa bitaaf mirgatti fannifatee qabsoo fi sirba warraaqsaan onnachiisuun naannoo sulula Gobeellee, gaara mul'ataa fi Bisigimoo keessa sosocho'uun waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessaa fi amileessaa tureera. Maqaan dhaloota isaa Mustafaa Abdii Ahmed jedhama. Bara 1950moota keessa baha Oromiyaa Araddaa Arawwee jedhamutti dhalate. Mustafaan erga guddatee addunyaa aartii seenee ammoo Mustafaa Arawwee jedhamee beekama. Maqaa abbaa isaa bakka dhaloota isaan Mustafaa Arawwee jedhanii maqaa masoon waamamuu itti fufe. Sanumaan Mustafaa Arawwee ta'e. Mustafaan walleewwan warraaqsaan cinatti kan jaalalaa hedduus sirbeera. Sirboota beekamaa Mustafaan ittiin beekamu keessaa obsinaa yaa garaa koo akka rakkatte waan haftu sumaaf dabartii bargaaf tokko kakutte yaadattee osoo na boochiftu lakkii yaa garaa koo nan beessin agartu akkatti jiraattee hangammaan duraattu ammallee naaf obsii ijaa ba'uun keen ooltu ammallee naaf obsii ijaa ba'uun keen ooltu qoonni koo eessaa
Mustafaa obsinaa yaa garaa koo obsinaa obsi yaa garaa koo jedhee ofitti hime. Haalaa fi gidiraaf harka kennuu akka hin qabne abdii ofitti xoree waan egeree weellise. Abdii fuulduraa ilaalee jajjabaachuu akka qabu sirba isaatiin gaarii godhee dhaammate. Mustafaan walaloo fi yeedaloo sirbaa qopheessuun cinatti gitaara taphachuun beekama. Nama jaalalaa fi qabsaa sabaati. Hiriyoota isa faana sirbaa turan keessaa Fandisheen nama lubbuun jirudha. Seenaa Mustafaa Abdii yookaan Mustafaa Arawwee gaarii godhee beeka. Mustafaan nama haadhaa fi abbaa isaa baay'ee jaallatuu fi kabaju ture. Hiree ta'ee garuu isaan waliin yeroo dheeraa jiraatee hin gammachiisne. Maatiin koo natti boqochuu utuu qabanii carraa sana dhaban. Tarii garaan isaanii natti gadduu malaa jechuun akkas jedhee weelliseera. Aayiyyee koo yaa abbaa koo maal isin fayyada jireenyi koo maddii keessan taa'ee yoon isin hin gargaarree badiin koo gurguddoo jarjartanii ayyee akkana na baarree jiruu faalloftetu addaan nama baasaa ilaa yoomin deeme qe'ee keenya obsaa warraa fi maatii koo jiruudhaan hiyyoomsee henuman eega gooftaan yoo walloo agarsiise jechuun sagalee isaa mi'aawaa sanaan gitaaraan dabaalee bifa hawwataa fi gurra namaatti toluun weelliseera. Gama biraatiin weelluu jaalalaa baay'ee hawwataa fi ergaa guddaa qabu akkasiin sirbe. Si jaalle izaaba malee guyyaa tokkollee taatu si argu malee si dhabeen jiraadhu jiru akka malee jechuun sirbisiiseera. Mustafaan nama dandeettii addaa qabuu fi qabsaa cimaa ta'uusaa kan hubate. Mootummaan Dargii karaa basaastota isaa qabsiisee achi buuteensaa dhabame. Maatiin isaas isa arguuf baay'ee dhama'aniiru. Barbaacha ilma isaaniif qarree du'aa meeqarra tarkaanfataniiru. Barbaacha yeroo dheeraa booda sadarkaa oduutiin kaambii Ammaarressaa keessatti hidhamee akka jiru odeeffatanis ijaan arguuf eeyyama hin arganne. Hidhamtoota nagaa ilmaan Oromoo Shiraaf Dabaan hidhaman waliin kaambii Ammaarressaa keessa akka ture kan dhaga'an. Kaambii sana keessatti dararaan isaa fi namoota isa faana hidhamanii turan irra ga'aa ture. Ulfaataa fi kan nama suukeessu ture. Dargiin sabboontota ilmaan Oromoo kaambii Ammaarressaa keessatti garjabinaan dararaa ture. Bara 1991 akka lakkoofsa Girigooriyaaniitti gara laafina tokko malee mana hidhaatii baasee bakka tokkotti akka isaan ajjeesise odeeffannoon dhaga'ame. Mustafaa Arawwees yeroo sana ajjeefame jedhama. Haa ta'u malee maatiin isaa akkas ittiin jedhame malee reeffa isaa arganii bo'anii hin awwaallanne yookaan bakka akkasitti awwaalame kan jedhu siidaa fi bakka awwaala isaas hin argine. Mustafaan qabsaa'aa fi weellisaa jaallatamaan kun akkasiin du'a hin malleef kennamee qalbii maatii isaaf ilmaan Oromoo isa jaallataniif dinqisiifatan cabse. Kaambii Ammaarressaa mootummaan wayyaanees dabaree isaa itti darbuun lubbuu namoota nagaa lakkoofsaan hedduu ta'an dhoksaan mooraa mana hidhaa sana keessatti haala suukanneessaa ta'een ajjeesisaas tureera. Kaambiin Ammaarressaa lafa cubbuu fi dhiiga ilmaan Oromoo murtii guutoon machoofteedha. Waxabajjii bara 2014tti lafeen namoota bara 1980 mootummaa Dargii fi bara 1990 keessa mootummaa wayyaaneen ajjeefamaniif gataman akkuma cancalaan harkaa fi miilli isaanii hidhametti kaambii Ammaarressaa keessatti awwaalamanii argame. Kun irra deebiin onnee namootaa kan madeesse ture. Haa ta'u malee aangoo fi dandeettii ittiin isaan deebisan hin qaban. Filannoo isaan qaban irra deebiin bo'anii yaadaa fi qalbiin dhukkubsatan malee. Yeroo har'aa yaadannoo Mustafaa Arawweef daandiin naannoo Harar hirkata Harawwee ol ba'ee magaalaa Harar keessa qaxxaamuree amma bakka wareegama isaa Ammaarressaatti maqaasaan daandii Mustafaa Arawwee jedhamee moggaafameera. Seenaan Mustafaa Arawwee gabaabinaan kana fakkaata. Isinitti himuun kan isin faana ture Odaa Abtaamuuti. Bari nagaa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Wiirtuu miidiyaa imala itti aanuuf.